Saajin Hussein Abdii abaa'oo shanii jedhamuun hidhannoon irraa hiikamuun dhaga'ame. Saajin Hussein Abdii humna addaa naannoo Amaaraa ta'uun kan TPLF lolaa ture yeroo ammaa abaa'oo shanii jedhamuun meeshaan irraa hiikamee afaan diinaatti darbatamuun beekame. Gargaaraa Saajin Hussein Abdii miseensa humna addaa poolisii Amaaraa ta'uun waggootaaf naannoo sana tajaajilee ture. Hussein Abdii dhalataa Walloo yeroo ta'u ilma Oromoo Oromummaa isaa beeku ta'uun miseensa poolisii humna addaa naannoo Amaaraa yeroo turetti dhiibbaaf cunqursaa mootummaan naannichaa uummata Walloo irratti taasisu balaaleffachuun nama beekamuudha. Hussein Abdiif humna addaa naannoo Amaaraa kan sabaan Oromoo ta'anirra sababa Oromummaa isaanii qofaaf qoodda hamaan irratti geggeeffamaa kan jiru yoo ta'u yeroo ammaa haala hamaa keessa jiraachuun isaanis dhaga'amaati jira. Gargaaraa Saajin Hussein Abdii lola morni bulxiginnaa fi naannoo Tigraay walitti banan keessatti ji'oota 4 dura yeroo humni federaalaaf milishaan naannichaa Tigraayin to'atee turetti goota dirree waraanaa jedhamuun miidiyaalee firrogeeyyiiwwan Amaaraatiin faarfamaa tureera. Injifannoowwan poolisiin humna addaa yeroo garaa garaatti galmeessaa tureen Birgeediin Hussein Abdii keessatti argamu sababa Huseeniin abbaa injifannoo ta'aa akka tureef Hussein qofaa isaa meeshaa hedduu booji'aa turuusaa miidiyaa